dhaggeeffattoota yookaan hordoftoota chaanaalii kanaa baga nagaan deebitan jechaa akkasumas har'aan tanis barnoota duraan jalqabee jirutti fufna waan ta'eef kanaaf warra waa'ee cell structure and function jedhamu kana caasaa fi dargaalee seelii jechuudha kan waliin ilaallachuudha. Kanaafuu haga dhumatti akka nu wajjin turtan afeerraa keenyachaa inni itti aanu maal seeti wantoota yeroo hundi isin dagatuu hin qabne namoonni maatii chaanala kanaan ta'e subscribe godhanii akka maatiin chaanala kanaa taatan jechuu barbaanna. Sababni isaa yoo chaanala kana subscribe godhan barnoonni asirraa jiru kallattiidhaan battalatti isin bira ga'a jechuudha. Kanaaf irraa fayyadamtanii akkasumas wanni isin godhuu qabdan yerootan keessanii share godhuu qabdan jechuudha karaa social media keessaniitiin. Kanaafuu turtii gaarii isin jenna haga dhumatti akka nu hordoftan abdii qabna karaa barnoota keenyaa seenne jechuudha. Okay, today's lesson is concerning about cell structure and function. Let us start with categorization of structures, especially in plants, especially in animals, and both in animals and plants. So let us see organelles found only in plant cells. So kanaafuu maal laalla gosoota lagaalee tokko tokko isaanitti seeniin dura gosoota caasaa seelii kan orgaanel seenuun kana kan biqiloota keessa qofatti argamtu jira, kan bineensa qofa keessatti argamtu jira, kanneen biqilootaa fi bineensota keessatti argamtu jira. Kanaafuu kana tokko tokko laallee adda gurreetti sangoota tokko tokko dalagaa isaanii ilaala jechuudha. Mee tokko tokko naa laallu. Okay, we start with the organelles only found in plant cells. Let us start with A. Cell wall, B. Chloroplast, C. Permanent vacuoles or large vacuoles. So for the next option, organelles found only in plant cells, let us A. Lysosome, B. Centrioles. So let us see also the organelles common in both plant and animals. Look, the first one is nucleus, the second one is cytoplasm, the third one is cell membrane, the fourth one is mitochondria, the fifth one is endoplasmic reticulum, then finally ribosomes. Such 6 organelles are a typical very important organelles that are found in both plant and animal cells. So let us start with one by one. The organelles found only in plants. So dura jalqabumaa laalla caasaalee seelii kan biqiloota keessa qofatti ilaalan jiran ilaallaa jechuudha. The first one is cell wall. So cell wall is made mainly of carbohydrate called cellulose, which strengthens the cell and gives it support. So cell walling jecha seelii jedhama kan biqiloota qofa keessatti argamu yoo ta'u kan inni irraa ijaaramus kan gosa carbohydrateedha. Cellulose jedhamu jechuudha. Cellulose jechuun yeroo carbohydrateedhaan adda ramannu monosaccharide, disaccharide, polysaccharide jennee adda ramannu gosa polysaccharide keessaa tokko jechuudha cellulosiin. Kanaafuu caasaa jabaa carbohydrate cellulose jedhamu kanarraa cell walling kun ijaaramee jechuudha. Cell walling kun immoo maal godhaa baalonni yookaan seelii biqiloota kana strengthens ni jabeessa. Gives support yookaan immoo akka bocni isaa bocni seelii biqiloota sirnaan osoo hin bannetti wanni ta'uu taasisaa jechuudha. So and also it contains large holes. Uraa bal'aa waan qabuuf kanaafuu it is freely permeable. Wantoota isa keessatti gurguruu barbaadan guutumaa guutuutti dabarsa jechuudha. Freely permeable jechuun wantoonni isa keessatti gurguruu barbaadan akkuma salphatti dabaraa jechuudha. So the second one is chloroplasts. Chloroplasts are also the organelles only found in plant cells. Caasaa seelii organelles kan jedhamu kan biqiloota keessatti argamu jechuudha. Chloroplast tunis. So chloroplasts are found in all of the green parts of plants. Caasaa chloroplast jechuun caasaa biqiloota magariisaa keessatti
argamu jechuudha. Baala haa ta'u, jirma haa ta'u, bakka qaamni biqilootaa bakka magariisa qabu hunda chloroplast keessaa qaba jechuudha. So they contain the green pigment, chlorophyll. Chlorophyll pigmentii magariisa kan chlorophyll keessaa qaba. Akkuma beekamu chlorophyll kun ifa aduudhaa sassaabuudhaaf gargaara jechuudha yeroo photosynthesiidha. Yeroo photosynthesiidha chlorophyll kun gahee guddaa taphata jechuudha. Ifa aduudhaa sassaabee baala keessa galcha. San booda biqiloonni carbon dioxide fi bishaan hiddaan fudhate fayyadamee karaa photosynthesiitiin gulukoosii oomishee gulukoosii saniin if jiraachisee lubbuulee addunyaa jirtu hunda kan ittiin jiraachisu jechuudha. Kanaafuu chlorophyll is an amazing pigments. Pigmentii yookaan kalara ajaa'ibaa kan rabbiin biqiloota keessatti uumee lubbuu addunyaa tana guutuudha ittiin qananiisee jechuudha. This chlorophyll which gives the plant its color. Kalara yookaan immoo halluu biqilootaatiif kan kennitu jechuudha chlorophyll tuni magariisummaa kana jechuudha. So as a result of the chlorophyll, they can absorb energy from light to make food by photosynthesis. So sababa kanaaf chlorophyll kun dandeettiin isiidhaa maali? Ifa aduu sassaabdee xuuxxee baala keessa galchiti jechuudha. Yeroo ifa aduudhaa kan xuuxxee baala keessa galchitutti karaa photolysis jedhamuun bishaan kun adda cabee hydrogenii fi oksijiinatti tolfamee adda baasan booda adeemsa akkasii photolysis jedhama. Adeemsa photosynthesis gaggeessuudhaaf isa jalqabaati jechuudha. Reakshinii isa jalqabaati jechuudha. So haala kanaan kan raawwatu ta'a jechuudha. So inni itti aanu gosa pilaastikii ilaala. Types of plastics. There are three main types of plastics. A. Chloroplasts. These chloroplasts contains green pigments, chlorophyll. So among the plastics, chlorophyll is the only organelles that having what? Chlorophyll. Chlorophyll keessa kan qabdu ta'uu isiiti. B. Leucoplasts. These plastics are colorless, serve as storage of starch. Halluun qabu akka kuufama starchitti fayyadaa jechuudha. The third, C. Chromoplast. It contains red, yellow and orange pigments. Halluulee diimaa, keelloo fi orange yookaan immoo karaa burtukaana qabaachuudha. Chromoplast kuni keessattuu yeroo daraaraa biqilootaa garaagaraa maalirraa ijaarame chromoplast irraa ijaarame jechuudha. Halluun takka halluun muka tokko irraa adiidha daraaraan yookaan immoo filaaworiin tokko immoo yeloo tokko immoo orange diimaa akkasitti ta'uu ta'a. Maaliif kalarri sun kan inni hundaa'u chromoplast gosa pilaastikiidha kan chromoplast yookaan irratti hundaa'e jechuudha. So the third is permanent vacuum or large vacuum. Vacuumli guddicha yookaan immoo permanent vacuum kan inni kana jechuudha. So let us ilaallu. Permanent vacuum is a space in the cytoplasm filled with the cell sap. Bakka cytoplasm keessatti bishaan garaagaraa dhangala'oon garaagaraa kan akka sukkaara haa ta'u mineraal albuudota garaagaraa fi keemikaalota garaagaraa bishaan keessatti dissolve yookaan bulbulamanii keessatti argamanii jechuudha. Large vacuum kun. So the vacuum is important for keeping the cells. Seelota yookaan immoo boca seelaa kana eeguudhaaf gargaara. Because it's tricky to support the plants. Yeroo permanent vacuum kana keessatti cytoplasm keessaa dhiibbaa yoo dhufe dhiibbaa yoo taasifame permanent vacuum kun ifirraa deemsaa jechuudha. Akka boqni seelaa seelaa akka inni irra bashanneef kan rigii godhee support godhu jechuudha kan gargaaru jechuudha. So the vacuum pushes the cytoplasm against the cell wall. Vacuum kun yeroo dhiibbaan cytoplasm keessatti taasifamu maal godha? Dhiibbaa taasifamu ifirraa deebisee karaa cell wallidha achi dhiibaa jechuudha. Haala kana keessatti bocni seelii biqilootaa ni eegama jechuudha. Film jechuun asirratti boca sirraa kan seeliin biqilootaa qabatee taa'u jechuudha. So let us see moved with the other options, organelles only found in animal cells. So in the animal cells there is also organelles unique for plant cells, like that of lysosome. The first
organelles that only found in plant cells is what? Lysosome. Gosti seelii caasaa seelii kan lysosome kan biqiloota bineensa qofa caasaa biqiloota bineensota qofa keessatti argamu maal jedhama? Lysosome jedhama jechuudha. These lysosomes are filled with a digestive enzyme such as protease, nuclease, and lipases, which break down protein, nucleic acid, and lipid respectively. Maal jechuudha kuni? Caasaan lysosome jedhamu kun caasaa enzyme waan garaagaraa bulleessuu danda'an if keessatti baadhate yookaan immoo isaan guutamee deemuu ta'u enzymoonni akka pirootiisiidha. Pirootiisii jechuun enzyme pirootinii bulleessuu danda'u jechuudha. Nucleasii gosa enzyme kan nucleic acid kana digest godhuu danda'u jechuudha. Lipases gosa enzyme kan lipidii nyaata zayitaa bulleessuu danda'u jechuudha. Kan if keessatti baadhatee deemaa jechuudha. Lysosomiin gosa orgaanelsii bineensa qofa caasaa seelii biqiloota bineensaa qofa keessatti argamu ta'e kan enzymoota nyaata garaagaraa yookaan immoo wantoota garaagaraa bulleessanii dhabamsiisuu danda'an if keessatti baadhatee deemuu jechuudha. So these lysosomes is used to break down worn out organelles, cells and compounds. Kana jechuudha. Dandeettiin lysosomiidhaa kun maal qaba? Sababa enzymoota garaagaraa keessa qabuuf waan akka organellesii dudu'an yookaan immoo kadullooman caasaa seelii kan keessaa kadulloomu jira jechuudha. San dhabamsiisa jechuudha. Ajjeesee seelii dulloome. Seelii dulloomee hojii dadhabee ni dhabamsiisa. Kompaawundii garaagaraa kan barbaachifne kan seera keessatti hin barbaachifnes dhabamsiisee adda facaasee bulleessee dhabamsiisaa jechuudha. Lysosomiin. So the second one is centrioles. Centrioles jedhamti organelles yookaan caasaan seelii kan seelii bineensaa qofa keessatti argamu. Centrioles tun maaliif fayyadamsiise? During cell division yeroo seeliin keenya hiramu. Yeroo seeliin keenya hiramee seelii biraa uumu akka centriole akka centeritti akka giddu galaa taatetti isa fayyadee jechuudha. Samboo seelii yeroo adda citu centriole mataatti qabaataa jechuudha. So haala kanaan cell division keessattuu maayitosisii fi meeyosisii keessatti adeemsa maayitosisii fi maayitosiidha kutaa 10 sirriitti barattu jechuudha. Gosa lamaan seeliin keenya ittiin hiramu jechuudha. Maayitosisiin akkaataa seeliin qaamaa itti hiramu ta'u meeyosisii jechuun immoo akkaataa seeliin saalaa yookaan seksi hormooniin ittiin hiramu jechuudha. So let us see the organelles which is common in plant cells and animal cells. Caasaalee seelii kan bineensota keessattii fi biqiloota keessatti argamu haalaan lume. Number 1 nucleus. The nucleus controls all the activities of the cell. Nucleusiin akkuma beekamu caasaalee yookaan dalagaalee seelii keessaa hunda kan to'atu jechuudha. It contains the instructions for making new cells or new organisms in the form of long thread known as chromosomes. Caasaa kiromosoomii qabu kan seelii haaraa uumuudhaaf fayyadu kan bineensa haaraa uumuudhaaf fayyadu if keessaa qabaachuu kan akka kan kiromosoomii jedhamu jechuudha. Nucleus kan keessa jiraachuu ni kiromosoomiin. This is the genetic materials. Kiromosoomiin kun genetic material yookaan meeshaa jiinii kan amaloonni garaagaraa daa'imman irraa haadha abbaa irraa karaa daa'imman ittiin dabalu jechuudha. Caasaan garaagaraa amaloonni garaagaraa kan jechuu barbaadetti jechuudha. So nucleusiin wiirtuu caasaa seeliiti jechuudha. Ni to'ata hundaa jechuudha. Number 2 cytoplasm. Cytoplasm is a liquid gel in which most of the chemical reactions needed for the life takes place. Akkuma beekamu cytoplasmiin jeelii dhangala'aan keemikaala garaagaraa reakshinii garaagaraa keessa gaggeeffamu jechuudha. Maaliif cytoplasmiin kun akkuma beekamu orgaanelsii yookaan caasaa seelii kana hunda haguugee hammatee if keessatti qabatee ta'a jechuudha. So about 70% of the cytoplasm is actually water. Irra caalaan percent 70 ol maaltu keessatti argama jechuudha. Cytoplasm bishaan jechuudha. Water bishaan. The cytoplasm contains all the other organelles of the cell where most of the chemical reaction takes place. Kanaafuu cytoplasm caasaa seelii hundaa'u if keessatti hammatee bakka chemical reaction koolonyaatis chemical keessa gaggeeffamu jechuudha. Okay, the third is cell membrane. Cell membrane dha. Caasaan seelii biqiloota bineensaa keessatti argamu jechuudha. Inni sadaffaan cell membrane dha. The cell membrane forms a barrier like a very thin skin around the outside of the cell. Akkuma beekamu cell membrane kun maal qaba seetii barrier qabu kan immoo
caasaa qal'aa akka xalayaa qaba kan akka waan akka gingilchaa kan itti maree argamu jechuudha. Maaliif wantoota garaagaraa calaquudhaaf jechuudha inni fayyadu jechuudha. Seeliin membireeniin kun waan silaa seelii seenuu hin qabne ifirra nu dhoowwaa qaama keenya keessatti. The cell membrane controls the passage of substance such as carbon dioxide, oxygen, and water in and out of the cell. Cell membrane wantoota olii gad deeman kan seelii keessaa karaa alaa deeman haa ta'u alaa karaa seenan ni to'ata jechuudha. Ni dhoowwa. Wantoota akka carbon dioxide, oxygenaa fi bishaanii kana ni to'ata jechuudha. Ni ittisaa jechuudha. Because it lets some substance through but not others, it is known as selectively permeable. Kana jechuun maal jechuudha? Cell membrane keenya dandeettii akkam qaba? Selectively permeable jedhu maal jechuudha? Filee dabarsa jechuudha. Filee sakattee dabarsa. Caasaa isa keessa dabruu hin dandeenye qacan godhee kan isa keessa dabruu danda'u immoo kan hayyama qabu if bira dabarsaa jechuudha. Kanaafuu selectively permeable jennaan jechuudha. Kana jechuun isaati. The fourth, mitochondria. The mitochondria, or in singular form, mitochondrium, are the powerhouse of the cell. Mitochondria na kobeko, the powerhouse of the cell jennaan jechuudha. Madda anniisaa seelii yookaan immoo mana caasaa seelii keessatti madda anniisaa yookaan bakka madda anniisaan seelii keessaa seelaa irraa burqu jechuudha. Eetipiin hedduun adiimusaan tiraanspoortatiin hedduun achi keessatti oomisha achi keessaa buqqeessan booda achi keessatti oomishan booda karaa seelota hundaa karaa caasaa seelii hundatti kan tamsaasamu ta'a jechuudha. They carry out most of the reactions of respiration. Maal tokkee hoos keessatti kan biraa respiration hubatiinsa nyaataa akkaataa tooftaalee seeliin keenya oksijiin caccabsee gulukoosii caccabsee oksijiina wajjin wal makee ATP yookaan immoo caasaa baay'ee barbaachisaa ta'e moolekiyuulii baay'ee barbaachisaa ta'e kan seelii keessatti akka anniisaan oomishamu taasisu kan gaggeeffamu jechuudha. Respiration yookaan immoo hubatiinsi nyaataa mitochondria keessatti haalaan gaggeeffamu isaa mul'isaa jechuudha. Cells needs a lot of energy, such as muscle cell and liver cells have a lot of mitochondria. Seelonni anniisaa hedduu barbaadan kanneen akka seelii maashaa fi seeliin tiruudha mitochondria hedduminaan if keessaa qabanii jechuudha. Sirri jechuudha. Seelii maashaanis mitochondria haalaan if keessaa qaba. Maaliif maashaan kun dalagaalee garaagaraa kan hojjennu maashaadha waan ta'eef maashaan kun mitochondria hedduu of keessaa qabaachuu qaba. Mitochondria hedduu of keessaa qabaate jechuun ATP hedduu yookaan madda anniisaa seelii kan kuufamaa san hedduu of keessaa qabaate jechuudha. Kanaan dalagaa garaagaraa salphumatti maashaa qaama kan jala jiru dalaguu keenyaaf akka nutti mijatu ta'eef mitochondria hedduminaan qabaata jechuudha. Inni itti aanu liver tiruun ta'ee dalagaa hedduu qaba dalagee jechuudha. So matoora yookaan immoo nadaajii qaama keenyaatti tiruun tun waan ajaa'ibaa isii yoo tuqamtee qaamni namaa tokko faayidaan ta'u hedduu wantoota garaagaraa wanta summiidhaa akka tasaa jimaa qamaan keessaa haa ta'u wantoota garaagaraa keessa yoo summiin jiraatte nyaati naannoo keessa summiin jiraatte summii kana tanuu amala summummaa sanarraa dhabamsiiftuu tiruudha jechuudha. Tiruun dalagaa hedduu qabdi jechuudha. Karaa meetaaboliizimii keessatti sankutaa kudhanitti sirriitti bal'inaan barattanii hamma gurgurattanii bira kutanillee isin gaadha. Kanaafuu gareen akka seeliin akka tiruutii fi seeliin akka maashaa kun maal baay'inaan qabdi jennee mitochondria baay'inaan of keessaa qabaachuu isaanii asirratti lafa kaa'aa jechuudha. So inni itti aanu endoplasmic reticulum jennaan jechuudha. Caasaa seelii biqilootaa fi bineensotaa keessatti argamu innis maal jechuudha? It links the nucleus with the cell membrane. Nucleus fi cell membrane walitti hidhaa jechuudha. Endoplasmic reticulum kana jechuudha beekuu dalagaa kana raawwatu. Isa kana bakka lamatti qoodna akkaataa dalagaa asirratti hundooni endoplasmic reticulum kana. We have two types of endoplasmic reticulum. The first one is rough endoplasmic reticulum. So rough endoplasmic reticulum fi smooth endoplasmic reticulum jennee bakka lamatti qoodne jirra. Let us see their function one by one. This rough endoplasmic reticulum is covered with ribosome. Ribosome ini haguugamee argama. And concerned with what? Transport of protein. Hojiin isaa waan immoo kan isa laallatu maali?
Pirootinii kana geejjibuu jechuudha. Karaa qaamota biraa, karaa caasa biraa pirootinii kana geejjibuu. In the second, smooth endoplasmic reticulum. So smooth endoplasmic reticulum if have no ribosome. Ribosome qaama isaa keessaa qaama isarraa hin qabu. Ribosomes are absent. Kana jechuun maali? Ribosome qaama isarra yookaan immoo isarra hin jiru jechuudha. And concerned with lipid and steroid synthesis. Gaheen raawwatu yookaan immoo wanni isa ilaallatu maali? Lipidii fi steroids gosa lipidii beektu steroid jechuun tunis gosuma steroid lipidiiti. Lipidii fi steroid kana oomishuudhaaf synthesis jechuun oomishuu jechuudha. Haala kanaan bakka lamatti itti qoonnee ilaalle jechuudha endoplasmic reticulum kana. Inni itti aanu jaffaan ribosomes. Ribosomiidha jechuudha. Ribosomiin akkuma beekamu caasaa seelii fi seelii biqilaatii fi seelii bineensaa keessatti argamtu jechuudha. Saamuntaa keessatti argamti. So the ribosomes are found in the endoplasmic reticulum in your cells. Eessatti marxanee argama? Endoplasmic reticulum irratti. Eessattuu raaf endoplasmic reticulum irratti haguugamtee argamti jechuudha. They are vital for protein synthesis. Maal dhufa jetti ribosomiin tun seelii caasaa seelii keessatti? Pirootiin oomishuudhaaf pirootiin saayintisii jechuun maal jechuudha? Pirootina yookaan dalagaan ribosoomii kana pirootiin oomishuudha jechuudha. Pirootiin oomishuu akka pirootiin oomishamu taasisu. The process by which your body makes all the enzymes that control the reaction of your cells. Adeemsi pirootiin yookaan immoo oomishamni pirootinaa kun maal jechuudha? Adeemsi yookaan tooftaalee enzaayimoonni qaama keenya keessaa kan dalagaa garaagaraa daayijesti yookaan dalagaa garaagaraa keemikaala garaagaraa yookaan immoo reakshinii meetaaboolizimii hedduu jira qaama keenya keessatti seelular respiration keessaa ta'u gulukoojinis keessatti haa ta'u enzaayimoonni kun isteepidhaan jira jechuudha. Isteepidhaan gosa garaagaraa jira. Kana keessatti akka gahee guddaa taphatu enzaayimoonni akka tolfamu pirootiiniin oomishamu kun enzaayimii tolchuuf fayyadaa jechuudha. Kanarratti maal jechuu dabarsuu barbaade enzaayimiin hundinuu pirootiinidha. Garuu pirootiin hundi enzaayimii miti jechuudha. All enzymes are protein, but not all proteins are enzyme. Jee adda bahuu qabaachuu siif. So okay, this is enough for our today's lesson. Until next time, goodbye.